Ana sabake tibrake gere tolu sabike olle na fute andande hawwalale yakana gere jiru sanu be ati be sana duga sabana keti ani si dore marmaru dappe si bodo jaru dappe ido folo la se kidete si soru abdi ummata ko abdi gafi fidebi miseensota waboo qeerroo bilisummaa Oromoo fi sabboontota ilmaan Oromoo bakka mararra jiran hirmaachisuudhaan dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo egeree Oromoo fi Oromiyaa akkasumas ogummaa aartii garaagaraa ilaalchisuun torbanitti si'a tokko isiniif dhiyeessinu eegallee jirra. Har'as miseensa waraana bilisummaa Oromoo tokko isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Qophii kana qopheessuun isin faana kan turu ogeessota arraata biyyoolessa Oromiyaa waliin ta'uudhaan ani jiksaa sirnaati haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan ayyee miseensa waraana bilisummaa Oromoo fi weellisaa weelluu warraaqsaa Jaal Eebbisaa Soolarraagaa baga nagaan noodan hayyee egaa Jaal Eebboo afgaaffii nu waliin taasisuudhaaf yeroo kee qaaliirraa aarsaa taasiftee waamicha keenya kabajjee asitti argamuu keef guddoo galatoomii siin jechaa gamanumaan gara gaaffii kiyyaatti yoon ce'u egaa Jaal Eebboo jalqabarratti uummanni loltuu bilisummaa Oromoo fi weellisaa weelluu warraaqsaa ta'uu keetiin si beekaa mee ati aartii akkamiin ibsita jireenya qabsoo geggeessaa jirtu keessatti ammoo siif aartiin maalime? Egaa aartiin anaa fi aadaa duudhaa afaan aadaa amantii quuqqaa saba keenyaa kan guyyaa gammachuu fi guyyaa gaddaa ittiin ibsan akkasumas immoo quuqqaa sabni keenya qabu bifa aartiitiin ani dirree qabsoo keessa dhaabbadhu kun bifa aartiin dhaammannoo ittiin saba kiyya qaqqabsiifadhu yeroo rakkoos ta'u yeroo gammachuus yeroo dhaamsa tattamaas yeroo hundumaattiyyuu dhaammannoo aantummaa saba kanaatiif immoo of laannee ofii keenya saba keenya waan jaallannuuf bira waan dhaabannuuf wanta ittiin saba keenya kana cina dhaabbannu waan dandeenyu isa jedhamu sanaaf saba keenya wajjin jiraachuu alaaf alaaletti illee kan wal bira jirrus wal bira jiraannee kallattii hundaan iyyuu wal keessa akka jirru saba keenyatti afaan beennuuni waan dandeenyu miira keenya ibsannee saba keenya kan ittiin jabeessinu saba keenya bira kan dhaabbannu akkana. Layyee guddoo galatoomi egaa aartiin calaqqisiistuu aadaa duudhaa amantii siyaasaa fi eenyummaa saba tokkootii jettee jirta. Ummatichi maal irraa barachuu qaba jettee yaadda? Egaa aartii keessatti uummanni aartiin silaafiyyuu biyya labsii yeroo rakkoo dirmachuuf dafee qaqqabuu fi hubachuu akkasumas immoo jiruuf jireenya ilma namaa keessatti wanti nama mudatu waan hedduudha. Nuti immoo ilmaan isaaniitii fageenyarra teenyee isaanitti lallabna. Utuma kanaan jirru fagoon sun iyyuu dhiyaatee saba kana keessa deemaa, saba kana keessa socho'aa, saba kana keessas boqonnee, saba kana keessatti walaloos ta'u yeedaloo waan sabni keenya keessa jiru kana ijaan waan ilaallu, gurraanillee waan dhageenyu akka kanattiin dhaamsa goona. Dhaamsa gaafa goonu keessatti immoo jaallan keenya warri nu dura jiran kan Eebbisaa Addunyaa fa'aa warri nu dura jiran jechuudha. Dirree qabsoorraa waan kana dhaammannoo durumarraa kaasee dhaalmaadhaan dhufee achirraa jajjabeessachaa kunuunsachaa dhufaniiru jechuudha. Fakkeenyaaf yoo namni tokko hidhame aartistiin sun hidhame sun isaaf sagalee ta'u maaliif jennaan aartistiin suni kan inni saba isaatiif aartistii saba isaatiif quuqamee saba isaatiif dubbatee dhugaa saba isaatiif falmoo jechuudha. Nuti immoo isa keessaa tokko harka tokkoon gitaara qabannee harka tokkoon qawwee keenya qabanneetii jirra jechuudha. Kanaaf sabni kun immoo aartistii kana yookaan immoo aartii kana jabeeffachuun immoo dirqama isaati. Guddoo galatoomi walaloo sirba keetii
mata dureen isaa dhugaa koo jedhu keessatti qalbiin na kaattee si malee jettee jaalalli kan kee onnee na dhaalte ani hin dandeenye ofan wallaalee kan jedhutu jira. Mee egaa jechoota jaalalaa kanaan maal ibsachuu yaaddu? Suni jechatu na hanqata malee haalumatu na muddee akkan itti ibsadhu hin dhaba malee waan woboo kana akkan itti ibsadhu jecha kootu humna koon oli. Jecha natti argamuuf natti mul'atutu humna kan koo oli. Waan ittiin ibsu hin qabu jechuudha. Maal jennaani nama ati naa jiraadhu ansii wareegamaa jedhu kan. Ati naa dhugi annannee boddaa nama jedhu kan. Woboon kanaaf jaalalan isaaf qabu immoo ibsachuu fi waraana giddu gala jirutu jira. Kan mogor keessatti bishaan dheebuun rakkatutu jira. Waraana zoonii kibbaa keessatu jira. Waraana zoonii kibbaatu jira. Abbaddaara yeroo ambaalloo dirribseefaa keessatti dheebuudhaan qoramutu jira. Qabsoo bilisummaa Oromoodhaaf. Waraana bilisummaa Oromoo Arsii keessa jirutu jira. Baalee keessa jirutu jira. Harargee keessatti jirutu jira. Hangaara mul'ataa jala dheebuudhaan rakkatutu jira. Akkasuma waraana zoonii lixaatu jira. Oromiyaa kana guutuu keessatti iyyuu woboo akkasuma matakkalfaa jira waraana keenya. Kanaaf waraana bakka iyyuu jiran kutaa Oromiyaa keessa jiran cufayyuu jaalalaaf kabaja guddaa waan hin qabuuf miiran ittiin isaaniin ibsuu aga kanatti illee gaadha buyyuu ammoo qalbiin kan koo yoomuu ani as jiraadhe qalbiin kan koo isaan bira jira. Yaanni kan koo isaan bira jira. Yaanni isaanii qalbiin isaaniis akkana bira jiru isaan nuu beeku. Atis beekta kan. Isa kanaafi qalbiin na kaattee si malee jettee jaalalli kan kee onnee na dhaaltee jaalalli kan kee onnee na fuutee ani hin dandeenye ofan wallaalee jedha. Eegaa kanis siif jooree marmaaru dafqee siif godoo ijaaruu dafqee dhiiga koo lolaasee fidee teessisee si sooruu waadaan siif galee si inaalu kan garaa garaa na beeku of si sussuka deemsi koo bultee argita dhugaa koo inni walolochi suni waraana bilisummaa Oromoo kana dhala kan akkattiin jecha sana ibsuu tana rakkisaa jechuudha. Qalbiin kan koo fagaate na ka'ee hin godaane narraa yeroon deebi'u garuu of keessatti deebi'u waraana bilisummaa Oromoodha kan natti argamu. Onnee isaa tana keessa jira jechuudha. Onneen kiyyas immoo isaan keessa jira. Kan osoo waliin argin wal biraa hiree ta'ee qabsooma qaba waan ta'eef wal biraa dabaruutu jira. Kan moo osoo waliin teenyee deeqaa tokkollee waliin dubbachuu barbaannu dirqamii qabsoo adda nu baasetu jira. Kan moo ilaalarraa walitti dhufnee waliin loluu waliin diina tokko diina nu fuuldura osoo cabsuu utuu hawwinu dirqama qabsoodhaaf gargar baanutu jira. Kanaaf sanii qalbiin kan kuusaan sanaan kana gidduu jirte jechuudha. Jaalala dhugaa waraanni bilisummaa Oromoo onnee isaa keessaa kan inni wal biraa qabu haqa isa kana dhugaa jechuudha. Akkana. Baay'ee kan namatti toluu fi nama gammachiisudha. Egaa jaaleebbo aartiin gama tokkoon dirree bohaartii fi barnootaati. Kana taasisuuf ammoo artistoonni qaaliin irratti kitimamanii jiru. Kanaafuu imaanaa kana tiksee daran jabaachuuf akka jabaatu gochuuf dhaloonni akkamiin ga'ee isaa ba'achuu qaba? Maaltu irraa eegama jedha? Dhaloonni egaa bakka hundaatti iyyuu dhaalamaadhaan waan nu qaqqabe kana nus immoo fudhanne jaallannee miti sirba sirbuu fi hawwii godhanneeti miti. Hawwiin keenya guddaan Oromoo bilisoomsuudha. Waan nammoo dirqamni qabsoo nutti kenne hundumayyuu immoo fudhanna aga wareegamaatti. Saniif dandeettii xiqqoo qabnu sanatti dhimma baanee saba keenyaaf dhaamsa dhaamna. Isa sana keessatti immoo dhaloonni dargaggeettiin hundumtiyyuu waan kana dhaammannoo nuun dhaammannu kana bakkayyuu teenyee qabsoo kana keessatti bifa aartiitiin yeroo dhaammannu. Egaa aartiin silayyuu waanuma aadaa, duudhaa, amantii akkasuma immoo safuu booda eenyummaa saba tokkoo biyyaa
kan ittiin ibsattudha. Isa kana immoo alagaadhaan cabee sabni kun bareeduuf miidhamaa dhufuunsaa beekamaadha. Kana keessatti immoo akkuma sadarkaa irraatti iyyuu warri alagaan akkamitti akka isaan hojii kana hojjechaa jiran nu agarra. Warran keenyaa immoo akka isaan itti hojjetan nu agarra. Isa kana keessatti aartiin kun akka inni baduuf kallattii baay'eedhaan unuma harka irratti kaka'aa ture. Akka duudhaan isaa kun baduu fi kallattiima baay'een waan hedduutu saba Oromoo kana irratti harka fudhachaa ture. Argaa dhufnee jechuudha. Isa kanaaf aartiin immoo waan ittiin dhaammannoo waan aadaa ofii, waan biyya ofii, waan quuqamoo ofii, waan eenyummaa ofii ittiin ibsatanidha. Isa kanaaf sabni Oromoo immoo kana beekee aartii kana jajjabeeffachuu waan kana beekee sunis duula dhimma biyyaa keessatti duula. Kanaaf waan kansaa immoo sabni kun beeka waan ta'eef waan kansaa kana immoo beekee akka inni jajjabeeffatu akka inni bira dhaabbatu akkanan jedhu. Yeroo dhiyoottis sirba mata dureen isaa uummata Oromoo jedhu qabattee dhufaa akka jirtu dhaga'een jira. Mee waan weelluu sanaa irraa qabiyyee isaa ergaa isaa gabaabsuun nuuf ibsi. Uummata Oromoo kun mana hidhaa garaa garaa keessatti hanga sadarkaa gandaatti gandaa kaasee immoo akka godina Oromiyaa akka mana mootummaa lafa paarlaamaa jedhamu sanaatti iyyuu maqaa Oromummaatiin durumaa kaasee miidhamaa dhufeera. Sabni kun immoo Oromooma waan ta'eef maqaa waraana bilisummaa Oromoo gargaartachuun, maqaa waraana bilisummaa Oromoo deeggartachuun, maqaa waraana bilisummaa Oromoo jaallattachuun. Har'aata biyyoolessa Oromiyaatti sirba kee kanaa hawwiidhaan akka eegaa jirru gamanumaan siif ibseen darba. Ayyee egaa jaaleebbo uummanni Oromoo aarsaa gurguddaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin kaffalaa jira. Kanaaf atillee wallee kee kanaan uummata Oromoo kana galateeffattee jirta. Waan aarsaa gurguddaa itti kaffale kana maqaa waraana bilisummaa Oromootiin irrallee itti kaffalaa jiru kana daran jabeessuuf mee uummanni Oromoo kan ammaa caalaatti waraana isaa cinaa akkamittiin dhaabbachuu qaba? Waraana bilisummaa Oromoo cinaa akkamittiin dhaabbachuu qaba jettee yaadda? Waraana isaatiif sagalee ta'uu, humna ta'uu fi waraana isaa gurra ta'uu fi waraana isaaf ija ta'uu fi qaroo arguu fi maaliif jennaan onnee tokkoon arganna. Onneen keenya tokkodha. Turuu tokko boraafannee baane. Kana waan ta'eef gama hundaan yeroo duulli tokko duulli maqaballeessii maqaa waraana bilisummaa Oromoo tokko yoo dhufe isaanumatti dhaga'ama, isaanumatti quuqama waan ta'eef waan waraana bilisummaa Oromoo kanaa immoo hubatanii jiru. Isa kanaaf gama rakkoo maqaa waraana bilisummaa Oromootiin dhufu kamiifiyyuu deebii akka isaan ta'an waan waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessu kamiyyuu yoo dhufe boriftaan waan biraa waan haaraa tokko yoo dhufe akeekni kaayyoo waraana bilisummaa Oromoo cichoomee qabsoo kana geggeessaa jiruu fi uummata Oromoo sirriitti beeka hubateeras. Hamma iyyuu taanaan waraana bilisummaa Oromoo dirree qabsoo irra jiru hoggansa tokko jalatti taligamee ajaja tokkoon ka deemu waraana kaayyoo ka jedhame woboon dirree qabsoo irraa qabsoo inni geggeessaa jiru diina isaa kokkee qabee falmee hamaa ta'e kan inni geggeessaa jiru uummatichis argaara. Isa kana keessatti yeroo lolli jiraatu naannoo magaalaa fa'aa keessatti yeroo waraanni keenya deemaa jalaa gugguraa mana cufadhaa akkas ta'a gadi hin beeyinaa gaafa jedhu humnumaan didanii waraana keenya didanii kan miidhaman baay'eetu jiru. Utuu hin beekin kan immoo viidiyoo nama waraabutu jira. Kan waraabamee immoo boriftaan barbaadamutu jira. Isa kanaaf illee eegumsa ofii isaaniif godhanii eegumsa immoo waraana kana hamma fuula duratti egaa sagantaan fuula duraa sagantaan bal'aan jiraachuu danda'a. Inuma jiras beekamaadha. Kana keessatti amma sadarkaa waraanni keenyatti irra jiru kun saba kana keessatti dur hanga bosona hamaa keessatti dhokatanii jiraachuudha. Amma immoo sadarkaa nuti irra jirru immoo harbi baadiyyaa irraa gara magaalaa dhufnee jirra. Gara magaalaa sadarkaa kana irra geenye jechuudha. Magaalaa irraa immoo bor immoo akkam ta'uu akka qabu egaa lolchiisaa waraana sanaa fi
hooggansa waraana bilisummaa Oromoo eenyatu beeka. Isa kanaaf uummati kun immoo waa hundayyuu waan kan isaa beekee waan waraana bilisummaa Oromoof ta'uu qabu, waan waraana bilisummaa Oromoo tubuu qabu, waan waraana bilisummaa Oromoo bira dhaabachuu qabu ofii isaatii yoomiyyuu dammaqee waraanni kun waraana isaatii waan ta'eef jaallatee akka inni faana jiraatu jedhaan. Galatoomii sirnoota abbaa irree irrattis uummata duulchisuu keessatti keessumaa gosoota aartii keessaa weelluun isa olaanaadha. Kanaafuu warreen amma weelluu irra jiranis ta'e kan lubbuun darbanis dhaloonni kun akkamitti ilaala? Kanaaf mee yaada kee? Eebbisa addunyaarraa kaasee hanga jaanjessaatti dhaloonni kun warri lubbuun jiran isaanii hin beekan. Eebbisa addunyaarraa kaasee hanga jaanjessaatti jechuudha. Yaalla kiyya kana hamma isaatiyyuu honnee isaanii keessa akka isaan jiran beeka, wal beennaa jechuudha. Maaliif jennaani warra dhugaatuu dubbatanii tarree dhugaa sana irratti gartee dhabaman dhaammannoo isaan dhaamaniin addaan ba'a. Amma fakkeenyaaf jaanjessaanii sirboota inni sirbees furadhu dhaamsa inni dhaame nus waan nuun keessa jirruuf uummati sun immoo waan inni keessa jiraachaa jiru waan dhaame qaba. Akka dagachuu hin qabnetti illee waan nuun jedhe qaba. Waan sirba kanaan wal qabatu jechuudha. Raagii jechuudha saba isaatiif. Aga wareegama isaatiitti waan raagii qaba jechuudha. Yoo namni qalbiidhaan hubatee dhaggeeffatee raaga inni kaleessa raagi sana wanta inni dhaammate sana wanta inni dubbate sana har'a isa kana gaa dhugaansa tokko. Waan jedhe sana waan tokko tuunaalini dhugaa sanaaf jiraatee darbee jechuudha. Eebbisaan addunyaafas yoo ta'e akkasuma weellistoonni kan biroo warri daandii haqaa irratti wareegaman. Kana waan ta'eef ilmaan Oromoo dargaggeessaaf dargaggeettiin abbootiif hayooliin akkasuma immoo huumaamti keenya ijoolleen Oromoo martiin iyyuu dhaammannoo wanta dirree qabsoorraas ta'e bakka dhugaatiif gaaddisa ta'anii dhugaaf warri jiraatan sun dhugaaf warra mulallaban sun waan isaan dhaammatan sanaa eessatti yoo dhagaan gurra isaanii keessa yoo bu'e gurra isaanii keessa bu'uu qofa miti onnee isaanii keessa taa'ee akka inni masaraa godhatee akka isaan dhugaaf falman akka isaan dhugaa bira dhaabbatan akka isaan dhugaaf gaachanan akka isaan dhugaaf sagalee ta'an waliif hawwinaa jechuudha. Nus isaaniif hawwinaa isaan immoo wanta kana sammuu hubannoo qabuun hubatanii waan kana akka isaan hojiirra illee oolchan akka isaan hubatan akka isaan jajjabeeffatan. Baay'ee guddoo galatoomi. Egaa dhumarratti dhaamsa yoo qabaatte kana tuun dhaammadhe waan jettu yoo qabaatte carraasiif kenneen afgaaffii keenya asuma irratti xumuruun hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenyatti gamanumaan nagaa kan dhaammannu ta'a. Dhaloonni dargaggoon dargaggeettiin hundumtiyyuu waan kana dhaammannoo nuun dhaammannu kana bakka iyyuu teenyee qabsoo kana keessatti bifa aartiitiin yeroo dhaammannu isaan immoo qoodni isaanirraa eegamu waan hedduudha. Dhaamsa keenya keessaa jajjabinatu jira. Dhaamsa keenya keessaa walawwannaatu jira. Dhaamsa keenya keessaa wal dheebochuutu jira. Dhaamsi keenya waan hedduu qabaa jechuudha. Walli dhaamsa keenyaa bal'aadha. Isa kanaaf isaan immoo sammuu hubannoo qabuun hubatanii waan hubatan sana immoo hojiitti akka isaan hiikaniif isaanirraa eegaa. Kana caalmaatti immoo ka baratus ka barsiisus ka hojjetus ka bakka iyyuu jiru kan biyya ambaa keessa jirus ka biyya keessa jirus dhaammannoo kana gaafa dhaaman kudhaama godhatanii qalbii isaanii keessa kaa'atanii waan kallattiidhaan dirreerra lallabamu kana hubatanii nama biraallee kan beekne yookaan immoo kan wallaalu kan immoo beekumsa xiqqoo qabaatee beekumsa xiqqoo sana guddaa fakkeessee saba kana burjaajessu isaaf deebii akka isaan ta'aniif irraa baratanii. Dambalii qilleensaa qaxxaamurtee deemtaa karoon kee fageessis waan haqaa daawwataa
Ana saba keetiif raagge garee toluu. Dhugaan kafana keetii, dhugaan kafana keetii. Ijoolli kee rakkoo sabaa laalu. Dambalii qilleensaa qaxxaamurtee deemtaa. Qaroon kee fageessee waan haqaa daawwataa. Ana saba keetiif raagge garee toluu. Dhugaan kafana keetii, dhugaan kafana keetii. Ijoolli kee rakkoo sabaa laalu. Arraataa miidiyaa ijaaf gurra Oromoo. Abdii uummata koonaaf jiraadhu oboo. Arraataa miidiyaa ijaaf gurra Oromoo. Abdii uummata koonaaf jiraadhu oboo. 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 Ayyee jaaleebbo ammas irra deebiitiin waamicha kiyya kabajjee keessummaa keenya taatee afgaaffiin waliin taasisuu keef guddoo galatoomii ulfaadhu horii buliinsiin jedha. Ayyee isinis ulfaadhaa galatoomaa. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kan haga ammaatti hordofaa turtan arraata biyyoolessa Oromiyaa irraa qophii sagalee bosonaa ture. Qophiilee keenya irraa akka barattanii fi ittiin bohaartan qophiilee biroon aga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa injifannoon uummata Oromoof.